hiriirtota bittimsuudhaaf gaazii imimmaansitu dhukaasaa ture. Qindeessitoonni mormii seera haaraa gibira boba'aa dachaa lamaan dabaluu fi hojjettoota biyyattii irrattis taaksii mana jireenyaa 1.5% buusu akka haqamu gaafatani. Garuu mootummaan tarkaanfiin kun liqii deebisuu fi dargaggootaaf hojii uumuudhaaf barbaachisaa ta'uu ibse. Ammaaf seerri haaraan kun garuu hojiirra hin oolle. Manni murtii olaanaa Naayiroobii yeroodhaaf tursiiseera. Ta'us mormii biyyattii keessatti kaasee lubbuun lammiilee biyyattii darbeera. Gaazexaan Daily Nation jedhamu akka jedhutti poolisiin hiriirtota konkolaataa poolisiitti ibidda qabsiisanii fi baankii naannoo Imaaliitti argamutti dhagaa darbatan irratti dhukaasa banee ture. Imaaliin daandii guddaa Naayiroobii irraa gara magaalaa Mombaasaatti geessu irratti argamte. Mormitoonni dhibbaan lakkaa'aman kibxata ganamaan daandii cufuudhaan sochii tiraafikaas danqaniiru. Har'a qofaa miti. Jimaata darbees hiriirtotaa fi poolisii gidduutti wal dhibdee uumameen magaalota garaagaraa keessatti lubbuun namoota 6 darbeera. Kibxata daandiiwwan gurguddoon magaalaa guddoo Naayiroobii akkasumas Kisii, Kisuumuu, Niyeeriitti geessan irratti sochiin tiraafikaa haphateera. Viidiyoowwan toora intarneetii irratti maxxanfaman naannoo hedduutti daandiin cufamuu agarsiisu turani. Konkolaachiftoonni atoobisii gurguddoo fi taaksii hiriira mormitti hirmaachuudhaan gatiin boba'aa dabaluu yaadda'uu ibsani. Hiriira mormii kana hordofuun manneen daldalaa hedduunis cufamanii turan. Geejjibnis danqamee ture. Magaalaa guddoo Keeniyaa Naayiroobiitti poolisiin namoota mormiif walitti qabaman irratti gaazii imimmaansituu dhukaaseera. Goota namoomaa Itoophiyaa gabaasa bara hojii akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2014 fi 2015 jiru dhiyeesseen sarbamoonni mirga namoomaa Itoophiyaa keessaa bara kana raawwataman kan bara kaanii irratti itti fufanii fi haaraa mul'atan jiru jedhe. Qaamoleen nageenyaa mootummaa sarbama mirgaa gosa adda addaa raawwachuun hirmaannaa qabaachuu isaanii eeree jira. Daayireektara koominikeeshinii koomishinichaa akka ta'an obbo Israa'el Salamoon bara kana gama qabinsa mirgaan kan argamee jalqaba ibsaniiru. Eenyaa riipoort ከሰኔ 2014 እስከ ሰኔ 2014 gabaasni kun yeroo waxabajjii 2014 haga waxabajjii 2015 jiru kan ilaaludha. Bara darbe wajjiniin bira qabaan fooyya'insa mul'atedha jedhamee kan ka'e keessaa tokko gahee inni qabiinsa mirga namoomaa irratti qabu wajjin ilaalamee waraanni kaaba Itoophiyaatti gaggeeffamaa ture. Onkololeessa darbee walii galtee dhukaasa dhaabuun waraanni waaraan goolabamuu isaati. Dabalataanis koomishinichiif koomishiniin mirgoota namoomaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii waliin ta'uun yaada furmaataa walii galtee kana irratti kaa'aniin haqni yeroo ce'umsaa fudhatama argachuun mootummaan federaalaa wixinee raawwii hojii kanaa qopheessaa kan jiru ta'uu isaati. Haqa yeroo ce'umsaa irratti mariin hawaasaa gaggeessamuu eegaluun isaas hojii gaarii jajjabeeffamuudha. Tajaajiloonni hawaasaa adda citanii turan deebi'uun buqqaatotni hedduun qe'ee isaaniitti deebi'uun isaanis wantoota fooyya'insa jedhamuun eeraman keessaayi. Bara hojii dhaabbatichi gabaasa isaa itti qindeesse keessatti walitti bu'insa sarbama mirga namoomaa qaamolee mootummaa fi miti mootummaa ta'aniin raawwataniin cinatti qaamoleen nageenyaa mootummaan raawwatamuu obbo Israa'el himaniiru. እንግዲህ ያው የተወሰኑ መልካም ጅማሮች ቢኖሩም jalqabbiiwwan gaariin murtaa'oon jiraatanis sadarkaa adda addaatti sarbamni mirga namoomaa raawwataman jiraachuun hubatameera. Gabaasicha keessatti sammatameera. Akka fakkeenyaatti eeruudhaaf yeroo walitti bu'iinsaa sarbama mirgoota namoomaa qaamolee mootummaaf miti mootummaa ta'aniin raawwatamaniin cinaatti qaamolee nageenyaa mootummaan gochi dirqisiisanii nama dhoksu hidhaa hin hayyamamnee fi seeraa ala ta'e akkasumas walitti qabama uummataa irratti humna hangaa olii fayyadamuun sarbamni mirgaa raawwatamaa akka jiru gabaasa kana keessatti hammatameera. Dabalataan ammoo bara gabaasni kun qophaa'e keessatti miseensota dhaaba mormituu rogeeyyii miidiyaa fi miseensota waldaalee siivilii irratti qiyyaafachuun hidhaa fi waliin dhahuun raawwatamuun hubatameera. Dabalataan ammoo rakkooleen hawaasummaaf dinagdee amma mul'achaa jiranis akka rakkoo tokkootti kaaniiru. Dhumarratti yaada furmaataa dhaabbatichi kaa'e keessaa inni ijoon mootummaan tattaaffii fi raawwii qabinsa mirgaa irratti godhu akka dabalu kan jedhu keessatti argama. Gabaasa waggaa isa alanaa kana keessatti sababa sarbama mirgoota namoomaa akka ta'an, sababa hidhaa akka ta'an, dhabamuu gaafatamummaa, olaantummaan seeraa raaffachuunii fi nageenyiif tasgabbiin dhabamuun furmaata waaraa fiduu irratti tattaaffii mootummaa walirraa hin citne guddaa kan barbaadu akka ta'e eeramee jira. Dabalataanis bara dhuftu dabalatee wantoota xiyyeeffannoo addaa mootummaaf koomishinichaa barbaadu jedhes gabaasichi eereera. Isaan keessaas nageenyaaf tasgabbiin dhabamuun akkasumas sarbamoota mirga namoomaa kanaan wal qabatan irratti tattaaffii fi raawwiin madaalawaa akka godhamu caasaalee mootummaa keessatti humna dursanii eeggannoo cimsuu fi to'annoo gochuu dabaluun akka barbaachisu hammatameera. Waggaan godaantonni jireenya fooyyee qabu barbaacha lubbuu ofii balaarra buusuudhaan galaana diimaa qaxxaamuru. Kan lubbuu dhaban hedduudha. Ispeenitti godaantonni 86 yeroo lubbuun baraaraman Giriikitti immoo 100 kan lakkaa'aman lubbuu dhabaniiru. Dhiyoo giddugala Meeditiraaniyaaniitti
godaantonni 86 lubbuun yeroo baraaraman gaazexeessonni BBC doonii baraartotaarra turan kanneen gara Awurooppaa imalaa turan dargaggoota Gaambiyaa turan balaa imalli kun qabu akka beekan BBCtti himaniiru. Yookiin Awurooppaa geessa yookiin galaana irratti duuta filannoo lama qofaatu jira jechuudhaan kan lubbuun hafe tokko BBCtti meerama. Jireen keetiin qumaar taphatee injifachuun kan fakkaata. Dooniin baraarsa guddaan kun bal'ina galaana Mediterraneanii keessa yeroo deemtu bidiruun afuufamu kan namootaan dhiphatee jiru mul'atti. Hojjettoonni baraarsaa dhaabbata sulultummaa SOS Mediterraneanii jedhamirraa goonfoo fi jakeetii lubbuu baraaru uffatanii bidiruu saffisaatiin itti fiigan. Godaantota dooniiwwan kan keessa jiran tokko tokkoon harkisanii akkuma deemaniitti lakkaa'an. Godaantota 86 kan keessaa harki caalan isaanii umrii waggaa 18 gadi. Garuu galaan kan qaxxaamuru irratti wanti isaan dhorkuu hin jiru jedhu. Yookaan Awurooppaa keessa yookaan galaan irratti duuta. Filannoo lama qofatu jira. Kanaaf filachuu qabda. Yeroo baraarsa kanaa sodaa jira. Eegdonni qarqara galaan Liibiyaa bakka balaan kun itti dhaqqabeetti qajeelaa jiru. Isaanis hojii baraarsa dhaabanii dargaggoota kanaa gara Liibiyaa deebisan jedhanii hojjettoonni baraarsaa yaaddoo keessa jiru. Dooniin isaanii garuu fagootti dhaabbatti. Baraarsii itti fuufi. Namoonni 86 hundi gara doonii baraarsa irratti fidamanii sakatta'insa fayyaa godhanii uffata haaraa argatan. Gariin bisaan qaama keessa irrachuutiin rakkachaa akka jiran yoo ta'u, kaan garuu gammachuu isaanii argisiisuu jalqaban. Hedduun isaanii waggoota hedduu gara Awurooppaa carraa barbaaduuf mana ba'an. Imala isaanii irratti wantoota baay'ee gaddisiisaa ta'uu himu. Abbaa koo waan hin dhabeef haadha koo qofaa waliin hafne. Wanti xiqqaan gochuu danda'u maatii koo sooruudha. Kanaaf furmaanni aan qabu biyyaa ba'uu qofa ture. Dargaggoonni kunneen yeroo hedduu qaxxaamuru kan yaaluu isaanii dubbatu. Yeroo torba galaana Mediteraaniyaanii qaxxaamuruuf yaalaa turreerra. Hundi isaanii hiriyoota Awurooppaa gahuu fi adoo yaalanii du'an akka qaban dubbatu. Dargaggeessi gan 17 kun bidiruu lixa keessa ture. Gara namoota 120 yookaan 125 turre garuu namoota 94 qofatu bishaan keessaa ba'e. Hiriyoonni koo du'uu isaanii qofan arge. Amma doonii kan seenuun jireen biraa eegalu. Aangaa'onni Xaaliyaanii magaalaa biyyattii Baarii jedhamtu akka geeffaman ajaja. Achi ga'uuf guyyaa 3 fudhata. Kunis imala isaan namoota nama deddeebisan waliin Saharaa qaxxaamuran irraa addunyaa tokko fagaachuu dubbatu. Achitti haati turte. Mucaan xiqqaan sun boo'aa ture. Umuriin isaa waggaa 1 gadi ture. Wallaahi namni Arabaa sun ujummoo baay'ee jabaa fudhatee intala xiqqoo sana haga dhiigni afaan ishee keessaa bahutti reebuu arge. Amma Xaaliyaan gahuun jireenya achirraatti xiyyeeffatan. Yeroo doonii irra bu'an wanti Awurooppaa gahuu fi baladwa isaan fudhataniif gatii qabaachuu fi dhiisuu isaa. Inni dureeyyii addunyaa G7 jedhamuudhaan beekaman Yukireeniif wabii nageenyaa addaa kennuudhaaf akka jiran beeksisan. Waliigalteen wabii nageenyaa Yukireeniif kennuu kanas dhuma kora neetoo Lituweeniyaatti gaggeeffamaa jiru irratti akka raggaasisan ni eegamam. Galaana Balaay bal'isee isinitti himama. Biyyoonni dureeyyiin torba kun Yukireeniif wabii nageenyaa ni kenninaa haa jedhan malee miseensonni neetoo Yukireen yoom dhaabbata tika waloo ta'e neetootti akka miseensa taatee dabalamtu yeroo murtaa'aa hin keenye. Waliigalteen deeggarsa wabii nageenyaa biyyoota G7 kun Yukireeniif kennuuf jedha meeshaalee waraanaa leenjii loltummaaf odeeffannoo tikaa Yukireeniif qooduu fa'aa kan of keessatti hammatudha. Ministeerri muummee Yukireen Riis Sunaak deeggarsi biyyoonni dureeyyiin kun Yukireeniif gochuuf jedhan Vilaadimir Puutiniif ergaa guddaa dabarsaa jedhan. Biyyoonni dureeyyiin kun Yukireeniif wabii nageenyaa kennuuf ka walii galan pirezidantiin Yukireen Volodimir Zeleniskiin neetoon yeroo itti Yukireen miseensa neetoo taatu ifa gochuu didee jechuun eekamanii boodadha. Biyyoonni michuu Yukireen ta'an bifa ifa ta'een Yukireen yeroo dheeraaf ittisuuf tattaafataa akka jiran Riisii Sunaak pirezidantii Yukireen itti himan. Wanti Yukireen irratti raawwatee deebi'ee akka mudatu lammata deebinee arguun barbaannu. Murteen goone Yukireen haleellaa Raashiyaan irratti banteef saaxilamtee akka hin hafne gochuuf kutannoo keenya ka agarsiisedha jedhan muummeen ministeera UK. Waliigaltee wabii nageenyaa Yukireeniif kennuu biyyoota G7 Kaanadaa, Faransaay, Jarman, Xaaliyaan, Jaapaan, US fi UK hirmaachise kana keessatti UK'n gahee guddaa akka taphatte himu aangawoonni UK. Sarara gidduu gara duubaarraa kaasee hanga taphattoota sarara walakkaatti akkasumas cabsaa bitaa fi mirgaarraa kaasee jifataa waliin dabalatee akka addaatti cimdaa'uudhaan taphattoonni seenaa kubbaa miilaa keessatti yoomiyyuu hin dagatamne jiru. Seenaa Pirimeer Liigii keessatti taphattoota warra kamiitu cimdaa'uudhaan goolii lakkoofsise. BBC Sport bara 1992-93 kaasee seenaa Pirimeer Liigii Ingilizii keessatti cimdii taphattootaa goolii hedduu lakkoofsuudhaan dursan 10 adda baaseera. Galaanaa Balaay bal'iseetu isinitti himama.
BBC Sport hanga goolii cimdiiwwan lama kilaba tokko keessaa bara dorgommii tokko goolii hedduu lakkoofsisan baroota 20 darban galmeessaa turen Sadio Maneef Mohamed Salah sadarkaa 9ffaarra kaa'eera. Injifattoonni Liverpool lameen dhalattoota Afrikaa ta'an kun bara 2017-18 leenjisummaa Jurgen Kloppiin walitti erga dabaalamanii tapha jalqabaa Watford waliin 3-1 xumuran. Guyyaa sanarraa kaasee taphattoonni lameen Liverpool waancawwan gurguddoo 4 akka mo'atu taasisaniiru. Keessumaa dheebuu waancaa Liverpool waggoota 30 eegaa ture baasuun bara 2019-20 waancaa Premier League 19ffaasaa akka mo'atu taasisaniiru. Goolii Saalaaf Maaneen lakkoofsisaniin qixxee lakkoofsisuun 9ffaarra akka jiran biroon ammoo Alan Shearer fi Norberto Solanoodha. Lameen Newcastleef bara dorgommii tokkotti goolii 22 lakkoofsisanii jiru. Alan Shearer Blackburniif Newcastleef gooliiwwan 260 lakkoofsiseera. Freddie Ljungbergiif Thierry Henry Arsenaaliif Robbie Fowler